Boontu Raggaasa. Waaree beektaa waaree qabdanii ijoollee maqaa waaree jedhamu jira. Waaree Raggaasaa jira. Haaraa. Hin jiru. Waaqee hoo. Raggaasaa akaakayyuu keessanii. Raggaasaa goffaa waaqee. Ayyee. Galatoomii anis maqaa kana qulqulleeffachuuf yaalee jira. Amma ijoolleen deemanii waan kanas qulqulleeffachuuf deeman na bira jiranii dhaqnee waan nu qulqulleeffanne san isaanis haa qulqulleeffatanii haa dhugumatti obboleettii mucayyoo akka taate baree jira. Okay. Wanni si gaafachuu barbaade Kumbee Raggaasaa jechuudha. Kumbee Raggaasaa eessa jirti? Kumbee Raggaasaa Finfinneen jiraadhaan. Maqaan Kumbee Raggaasaa Finfinnee jiraatti. Ati Tumbee Raggaasaati mi'at? Finfinnee jiraattaa? Finfinneen jiraadhe. Ayyee abbaan kan keessii bilbilee aga bari'e kana. Naa bilbilee amma dhufaa jira. Makiinaan arganne kotteedhaan deemaa jira. Amma naannoo sa'aatii 12 na bira hinga. Ayyee waan sirraa qulqulleeffadhu tokko jira. Mee mucayyoon tun biyya kana keessa erga jiraatte waggaa 3 jedhaa jiru Beerut turte jedhan. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha. Ayyee Dubaayin hanga dhufte si bilbilaa turte. Miti maagalu di dereda sitan godhe charji ko. Alga butter dubat. Maagalu katare heda sitan irra godhe me kan irfoni. Oh. Har'a maagalu di demala. Heda ma asitan irra godhe. Way gut. Ingab. Beekun. Ayyee galatoomii waan kana hin qulqulleeffannaa atis dhugaa jiru dubbachuu keetiif galatoomii. Ayyee mee jaalalleen isii dubbachuu keetiif galatoomii. Maakii qabadhaa kaa jarana. Jaalalleen isii ishee kuni wal quba qabanii wal dubbisaa turanii quba qabdaati. Jaalallee ishii kuni hamma waggaa 3 yeroo Beerut jirtu walii dawwalaa turani. Ayyee. Erga Beerut deemteen booda Dubaayitti dabarteen booda immoo gidduudhaan wal lolanii turanii waan irratti wal lolan irreen beeku wal lolanii turanii isaan booda quban qabu wal lollee jirra haddaan baanee jirra jettee naada waltee turte. Galatoon mee namoonni tokko jaalalleen ishii kun mallaqa irraa nyaatee erga biyyaa deemte mallaqa irratti ergaa turte mallaqa san waan jalaa balleesseef ani singalaa jennaan mallaqa balleessee yaada jedhu itti kaasee jennaan erga mallaqni kun bade anallee lubbuu kiyya hin argatanii yaada jedhu kaaftee turee jedhan waan kanarraa wanni quba qabdu jira. Waa'een kuni waa'ee sobaati mucaan motoraan odoo deemu motorri galabbaxameen baddalame mucaan kun jechuudha. Ayyee. Mucaan kun guyyaan inni baddalame haduu hojjaa lamaanii galgala baddalame haduu roobi hawwaalame. Galatoon. Waan biraa waan si gaafadhu obboleessi mucaa jedhan reeffa fotoo kaasee ishitti ergee reeffa sana argitee anis inni du'ee biyya kanan jiraadhu reeffi kiyya biyyaa galuu mallaqa kiyya namatti ergadha yaada jedhu kaafte jedhan kana quba qabdaati. Dhugaadha kun naada waltee turte anumaan ani inni erga du'een booda jiraachuun hin dandeenye ani yaa obboleettii koo ofan ajjeesa hin jiraadhu. Isaan booda isaan addaan ergan bahee inni du'e jireenyi kiyya jireenya hin jiraadhu. Kanaafuyyuu guyyaa 3 booda an ofan ajjeesa maallaqa koo maallaqa achii qabu namatti an kennadha. Isaan booda namni sun immoo barreessee lafa godha inni si biraan hin gaa bootaa inni awwaalcha koonaaf ta'a bootaa inni awwaalame sanitti na hawwaali. Kanaan booda na argachuu hin dandeechuu ani arra galgala waan mura jettee chawnaan jettee silkiin irratti tufattee ergasi silkii ishii nan dawalaa naa kaasuu didde. Okay, galatoomii obboleettii teenna. Mee eenyummaa nama mallaqa itti kennituu san waan addaan isinii baafte qabdi? Hin qabdu isaan namatti nan kenna barreessitan lafa godhaa
Waggaaree fi kiyya dhufu wajjin dhufaa boolettee eeggitoo waan isaasitti kennan boorsan kiyya boorsaa lama kana bichaa naan jette malee waan biraa naan hin jedhe. Okay. Mee mallaqa ergachaa turte ka namni biyya hambaa jiru ka dalagatus yoo dalagatuu baates warraan yookiin aantee fira isaatiin wal qunnama jedhameeti yaadama. Mee mallaqa ishii eenyutti ergatti wanni quba qabdu jiraati gama mallaqaati. Hin qabu. Maallaqa warra ishii irratti ergattu quba hin qabu. Maallaqni ishuma bira jiraan beeka malee maallaqni namarratti beeksisa irratti ergaa hin jirtu. Abbaa keessanitti hin ergiti jettee yaadda? In ergitu abbaan kiyya natti dhiyoodha. Dhiyoon achii galee abbaa kiyya irratti hin ergitu bilbila abbaan kiyya yeroo hunda naa dawwala waan ta'eef anumaan gamni isaanii yeroo hundumaa abbaan kiyyas baay'aati kiyya si dhukkubsachaa jirti silan isaa wajjin jiruufiyyuu homaa wanni maallaqni ishiin ergite hin jiru nan dhufa ji'a kana hoggaan nan dhufa jetteen bilbiltee turte. Amma jecha kee kanarratti hangam amanamummaa qabda abbaa keetii irratti bilbilee mallaqa narratti ergaa turte mallaqa isiin narratti erguu anin beeka osoo abbee jedhe akkamitti ilaalta waan kana? Anin beeku waan akkanaa kana ani gongumayyuu nageenya ani Finfinneen jiraadha isaan gadarii irra jiraatu samoonattis yoo erguu fi dandeesse gaafadhee qulqulleessee waa hunda siniifan dawwala malee ani waa'ee maallaqa ishii kan homaa hin gurraan qabu. Gaafachuudha. Osoo ta'in qabbanneen Tarbe jiran kaa'ee fi meeshaa. obboleettii deetii obboleettiin tante dalagattee tarii abbaa keetitti akkasuma hiriyyaa isitti mallaqa ergachuu dhabuu amma tokko quba qabda jedheetii yaada. Waliif bilbiltu yaada sol jijjiirtan keessumaa'uu waa'ee jaalallee ishiillee sitti himaa turte. Asumaan abbaa kan keetiin abbaa kiyyarratti mallaqa hin ergitu yaada jedhes kaaftee jirta. Tariitii abbaan kan kee mallaqa Ana micayyoon jirtu reeffi ishii jirtu san nama 4 nama 5 taatanii dhaqxanii micayyoon marammaramuu qabdi. Kana bakka haga waasu viidiyoodhaan dhufanii sinitti baanii sinitti manitti obboleettiin akkas jette haati akkas jette ijoollee hiriyoon akkas jette noo ta'uun qabu kun maaliif akkas jedhu beektanii hin dhokfama dhiigni micayyoo kanaa hin ba'u achumaan hafaa jechuudha. Kanaafan akkas jedhe malee ani abal akkas jedhe jettee miti barkun namatu du'e waan ta'eef kanaafani dhiifama na godha itti fufaa siifan jabduu tokko galatoomii irraa hin bu'in amma haqni micayyoo tana boos osuun boru anis du'e akkasuma jechuudha galatooma dhugaa. Ilaa waatti akkasii matu waan haasa'in uummanni koomentiitii fi uummanni Itoophiyaa tokko. Maaliif Itoophiyaa waanuma namni ittime Dubaay irraa ittime dhagaani. Fakkeenyaaf Facebook irratti barreeffamni gadhiifame sun saatii kan isin duute roobiidha kan gadhiifame kamsaadha tokko jedha. Lammaffaa immoo akkuma nuyiif sagalee hin taane nuuf qopheessanii turani. Sagalee isheeti jedhanii erga nuti sagalee ishee arganne nuu dhageessisuu didan. Akkuma sana namni wayii isii fakkaate al tokko bu'aa maatii itti hime itti dawalee cufuu danda'a. Kana hin fudhannu gonkumaa. Sinii galee maatii amansiista malee siifanii amansiistan. Sinit cufeera. Maaliif erga dheengaddaati erga guyyaa sadiitii kunoo mana Mubaarakitti nama 3,200 irratti gaaffii 9 gaafadhe keessa gaaffiin tokko naa deebi'uu dide. Maal taayoo madaama mana madaamaa kenne kunoo mucittii mana kanatti duute dhaqaa qoradhamaaf hin jenne. Maa dida bilbiluma madaama maa dida manuma madaama. Sinii galee isa immoo dhiisu sagaleen sii jira. Kan isheen birrii koo kanaan yoon du'e reeffa koo biyya gashaa. Yoon jiraadhe immoo maallaqa koo maatiitti naa gashaa. Kan isiin jette jira jedhe maaf nu dhageessisuu dide. Ay Oromoo. Maatii wamatti man dhaggeeffata. Miskiinan ta'inaa biyyarraa waa dhaga'uuf hin qaraxxarinaa. Waan biyyarraa wanti biyyarraa akkuma jara komentii kana ennaan ana see haasa'u dhugaadha. Ennaa tokko haasa'u soba. Yes. No. Cha. Akka komentiiti. Sinii galee jara biyyaa hin amanina warra Dubaay qofa. Kanuma mana kana ganni sitti kennee jira haasofsiisi. Ayyuu moo eenyuun dubbatu sooreen jirti qoy sooreen biyyarraa dhufte dubbatu. Siifan dhiifama al tokko annis waa yaada kenna dheebaa sooreen dubbatuun duratti an akka asirratti jechuudha. Sooreen Oromoo asirra jirtu ergate nu hubadhaa maatii jedhaniitiin maatii hubattee deebiteerti ganni wajjin ergatan natti fakkaate jal'eef taa'atiin dhageeffataatiin tureeni. Kanaaf sooree dhiifama al tokko aduu namni yaada kennatee aduu yaada kan kee akkasumatti qabatte maaliif Oromoo si ergate kabajaadhanii waan san namoonni nama dubbataatiin jiranii haala akkaatiin akka hubatan waan ta'eef jechuudha. Sanachitti naa qabadhu soorachiiti.
Kana biraatiin jara kenna dhugaa nama rabbi haa baasu. Dhugaa nama kamiyyuu maa obboleessa kiyya ta'a miti walirra hin qabina. Dhugaa jirtu rabbi haa baasu. Warri asirratti taa'ee hojii dhabee miti. Namoonni kun hunduu koo waa dhageeffatu dhugaa wayii beekuudhaaf. Intalli duuteerti hin deebitu. Garuu kaafeetu du'a. Kaafeef immoo dhugaa walii akkamitti walii baasan kan jedhamu beekuun barbaachisaadha. Abbaa fedhe haa ta'u waan fedhe haa ta'u. Amma yeroo information wayitti funaanummaa osoo hin taane daarektii warri waa gochuu dandeettan ijoolleen Dubaayii jirtu. Maal asirratti to'annoodhaatiin jirtanii miti warri waa gochuu dandeettani kallattiidhaan deema. Poolisiin immoo ragaan baastu kana beeka. Poolisiin tokko gizee fotoo kaasetiin jedhu seeraan bakka abbaan barbaachisu dhimmi irraa kenna malee namatti facaasee abbaa argitti hin kennu. San godhuuf namni dhaqee hin fuudha jettan. Yoo dhugaa uummanni Oromoo namni kun hunduu garaa isin nyaate namoonni asirra taa'ee yeroo ofii fixeetti hin jedhu garaa isin nyaate dhaqaatii dhugaa san baasaa Oromoo as fidaafi waa'ee shankabtoota dhiisa waa'ee namoota birallee dhiisa agartanii waa'ee namoota irra haasawlee rabbi birartii miti dhugaa san dhaqaatii achii baasa yoo mallaqni isin barbaachisu taate waan dandeenyu hin goone yoo wal qarqaar ta'u taate jechuudha. Wal qarqaarri warra karaa kana deemee waan kana godhu gochuu hin dandeenye Oromoon kun hundi jechuudha. Kanaafuu dhugaa intala kana warra asirra taa'etni halkanii guyyaa asirratti illee gubataatiin jiru dhugaa kana baasu. Dhugaan namaa baasa dhugaan isaa hin baddu. Warri dhufuuf illee mootu akka barnoota ta'uuf. Intalli kun eega dabarteetiin jetti ammas hin deebitu. Kanaaf inni guddaan Jamiilaadhaan dhufaa chaarjiin na jalaa dhume Jamiilaadhaan dhufaa na deebisa dhiifama. Deebisa sooretti beenuuf beeka Jamiilaa sin beeka. Inni guddaan mootu wal dhageeffadha. Wal dhageeffachuudhaan malee dubbiin tun mootu haqa hin barbaachisina. Kuni gubateetiin gubataaf dubbataatiin jiru. Kuni mootu waan kana balleessuuf addaa wal eega dhugaan kun mootuu bahuudhaafi naamusni barbaachisa. Wal hubataa eenyu kallattii waan kanarraa argamuu danda'a. Eenyu irraa dhufuu danda'a wanti kun eenyu dhugaa kan hubachisuu danda'a. Addaan baasnee dubbachuun akkaan barbaachisaadha. Yoo aara keessa galleetiin jenne dhugaa nama kanaa balleessinallee warra asiif yeroo fudhateetiin mootuu hojii godhateetiin asirratti dhama'aatiin jiru dhugaa isaanillee balleessina. Kanaaf naamusa eenee warra achi jiru warra nu gochuu danda'an ijoollee amma reefiin deemu jedhan kun dhaqanii waan gochuu danda'an haa godhanii isaanirraa kunillee warra shakkamaa jedhamillee rabbi dhugaa nama hundaatu haa baasu garuu intala kanaaf dhugaan bahuu qaba. Amma akka warra maatillee dhugaadhaa saniin miti. Akkuma amma ustaazaniitiin jedhani ilkaan mutaan seeri mudaan seeri amma waa baay'atu badaatiin jira. Waan badu kanaaf immoo karaa sirrii qulqulluu mana madaami duute madaami sun dhokkumaan dandeenya jira namaa warra warqaa qaban jiru warra Dubaayii keessa dhayxaniitiin maal jettanii gaafachuu hin dandeettu. Waan akkasii gochuu irratti yaala namnoonni jajjabaan guguddaan jirtan dhaqa achitti dhugaa kana baasa Oromoon burjaajessina. Akkasii kanuma jechuu barbaade inni guddaan immoo waa dubbannu immoo naamusa walaa dhageeffannu. Namni yeroo ofii gubee asirra taa'atiin jedhu taphaa miti jechuudha. Nafsi namaa waan baddee fi nafsi namaa kanaaf dhugaa itti gochuu. Agartee dhugaan dhugaadha. Abbaa fi adaban qabina. Dhugaan dhugaadha. Jiran. Akkas isin jechuu barbaade kanuma galatoomaan gadi bu'aa wal dhaga'uun barbaachisaadha. Galatooma baleessa keenya yaada bilchaataa nuuf laatte galatoomi soorettiin deebitee ufteerti Jamiilaa meetti ayyaantu erga dhufi gasha Jamiilaatti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi dhugaan waa dubbisu ani wanti muyitii qabadha ayyaantu. Rabbi dhiiga daa'ima tanaa haa baasu. Ani karaa kiyyaawwannoo biyya keessaati malee wanti alatti godhu hin jiru. Ka biyya keessaa namoota biyya isii dubbise obboleettii dubbise obboleettii quxisu akkuma reefuu siifan wannoo jenne san obboleettii hangafa argadhee dubbise. Kanaan ala laawudii irra kaa'ee silkii biraatiin gannilleen akka dhageettu godhe. Abbaan haati hin dhukkubsataa turte hospitaalaa baatee hamoota tarii qabdii jedhanii bilbila isiitu qaba bilbilli isii cufaadha. Abbaan ganaa amma amboo ga'ee jedhanii ani isinitti dhufaa jennaan ana warri dubrii kiyyaa na waamee sululta deemaa jira sa'aatii 12 booda deebi'aa obboleettitu jedhe. Amma na arguu hin dandeettu waa dubbanna jedhanii ijoolleen dubriidhaan kennaa na waamanii achi deemaa jira jette. Dhugaan si bilbiltee jedhee wantoota amma asitti haasa'uu hin dandeenye wanti isii haasofsiise hin jira. Kama ganniin kaasteen
waliin wal qabatee amma dubbiin bakka argamtu waan isinitti haa himu. Waan biyya keessa namoonni gugurdatti simee jira hin hordofna jedhanii fakkeenyaaf ijoollee akka Fayyisaa akka Caalaa Bultumee ijoollee biyya tokkooti waan taaneef hin hordofna jedhan ka biyya keessa. Amma ka isin fayyadu ka dhugaa ijoollee tanallee baasu ka dhugaa dhiiga isinlee baasu waan Dubaay kareefuu siifan jette san. Wanna achitti madaabii wal qabate waajjira poolisiitiin wal qabate maalii malee warri asii ka godhuu danda'an reeffa galchanii reeffa galeessan iddoo isiin dhaamatte jettu obboleettiin dhaamatte bakka kana malee nan awwaalinaa jette san waan isi qoyamma isi kana kan an erga ba'e deebi'ee ganni wajjin ammoo haga ammaa haasaa turre addaan hin cinne waan obboleettii wajjin illee haasaa turre bilbila biraatii waan ta'eef dhageessisiisaa waraabadhu jechaani dubbisee kana haga xumuraatitti abbaa yoo dhufe galgala kana'an yoo galgala illee dhufe naa bilbili jedheen ganama sa'aatii 12tti isin bira dhufa maaliif sa'aatii 12 booda ani ka jiraadhu bishooftuudha deemee achi ture abbaa kana isin qunnamsiisee as deebi'uu hin danda'u garuu sa'aatii 12tti ani waadaa isinii seenaa abbaadhaan isin qunnamsiisa akkuma jedhame san ammoo abbaa irraa wanti argattan hin jiru waan ijoolleen isaa itti himte malee abbaadhaaf bilbilteetii miti abbaan bilbilan qabu jedhan kan bilbila qabdu haadha haatiin dhukkubaa mana yaalaatii baatee hamoxxaxarii opereeshinii taatee baatee socho'uu hin dandeettu haati xiyyan dhufnee naan jette garuu obboleeyyan hangafni mana sanii mucattii amma ani dubbise san ganniidhaan wal qunnamsiise san jechuudha. Lammaffaa kan dhalate mucattii ala jirtu kana jette sadaffaan biyyatti heerumte jette afraffaan biyya jetteette shanaffaan mucattii amma reefu dubbisne miimmiisanii ja'affaan mucaa dhiiraati nu jahanii jette kana qulqulleesse'an. Obboleettiin jimmuu fi abbaan miidiyaa irratti haasaa turan amma isaa fidan silkii abbaadha jedhee abdiin boqojjii ijoollee torban qaba jedhanii haasaan turre amma miidiyaa irratti eessaa fidanii ani amma san hin beeku an amma kasitti himaa mana abdiin tabbaa dhufee ture ilaala mi'a abdiin kana qabadha mee anaafis carraa kenna waan tokko ijoo wayii isinii kennu irratti bal'ifattanii dubbatte ani ijoo tokkitti isinii kenna dhaggeeffadha. Waan asaamu dhibba yeroo asaamu tokkitti qabadha. Gaaffii namni deebisuu hin dandeenye qabadha yeroo baay'ee wanta miidiyaa kana irratti namaa wal lolu. Abbaan dhufanii miidiyaa irratti nama torbaa nuti ijoollee torbaa jedhani mitiire tokko qabadha. Amma immoo miimmiin nuti nama ja'a jette. Amma immoo Jamiilaan kan jedhaa jirtu lakkee abbaan bilbila hin qabanii jette. Yeroo tokko daqiiqaa lama na eegi obboleettii isin dhageessisaa obboleettii hangafa maaliif ani waan sobaallee hin jaaladhu waan ta'eef yeroo tokko isin nama galchinaa hin watinaa an obboleettii hangafaa isinaa qunnamsiisu. Siifu qabadha dubbii asitti edaa isin ganama abbaan dhufee agartanii turtanii abbaan dhiyaatee ture. Ituu nuti asirra jirru liivii biraatiin asirratti ilaalchisamaa ture. Hawwi jirtu jedhaa warri dhageessan hinde eessaa dhufere abbaan eeyyen abbaan ture ganasitti dhaggeeffadha inni bilbila siitiin feesbuuka mucattiin kun erga poositii gochuu dhiiste bara 2020 takkaati barreeffama isheen barreessite inni barreesse inni sagalee sobaa nuu qopheesse suni isiidhuma fakkeessanii haala bakka deemuu fanii duuban. Hello. Akkoo himama Jamiila maaliif barbaachise amma micayyoo tan haaqni ishii ba'u aga maaliin akka duute beekamtu? Saniif jedha qulqulleessachuun warra Dubaay bira jira. Qulqulleessuu ka danda'u warra achiiti warri asii wannuma isaan natti himan dhagahaan. Akkasii miira beeti. Abbaan warri urjaajii isinif dhumuu malee warri biyyaa baay'ee isinif fayyadu. Qulqulleessuufi. Hello. Baakee barbaadnee turre. Abbaan kee bilbila qaba abbaa kee barbaadnee turre. Yaa Waaqa. Eessa gahee jira abbaan kee namatu dubbisuu ni barbaade fira maatii keessanii abbaan kee eessa gahee jira dhufuufi iyyuu kara keessanii. Abbaan kee eessa gahee jira dhufee jira bilbila qabanii abbaan kee. Addisuu gabayaa hagaras karaa amma sulultaanaan jette sanii amma achi geesseer taati. Addisuu gabayaa geessee haga deebitutti hin galgalaa hakaa atiin bultamoon deebita.
Abbaan kee yoo dhufe ana wanna qunnamsiistaa? Bakka yeroo abbaan kee yoo dhufe naa bilbili ani si bira gahaa. Yoo abbaan kee ammoo galgala sa'a 12 booda dhufa ta'e ammoo ganama sa'aatii 12tti anatu si bira dhufa. Aya bakka ishi. Rakkoon hin jiru bakka ani si qunnama. Dhageettanii abbaan bilbila akka hin qabne dhageettanii hirtansiifu. Oromoo uffata akka bita akkasitti dubbita naa qabadha. Abbaan amma dhufanii turan. Abbaan mana abdii bakka jitti dhufanii turan. Abbaan bitame, abbaan manaa bitame, obboleettiin bitame. Sinii galee kun hundi saba jechuudha. Siifan ani amma ko wani na arsuma seete siifu ko. Maaluma barbaachisee maatii bira dhaquun handuuta Yoona sitti osoo Oromoon nuti Oromoo eegataane. Mee siifu warra duraan carraa kennitaniif warra dubbataniif isa keenya dubbadhaa carraa naa kenna. Ikko maaliif waa'ee buleetti abboleetti waa'ee abbamaa saasoftan. Nan bu'amee abbo zimmedha. Maaliif barbaachise ganni mee ganni natti meeti maaliif barbaachise waa'ee abboleetti waa'ee abbaa tajjeese asitti duute mucayyooni. Qodeetii ka jedhame